namichi bal'oo jechuudha. Asitti dandeettii dhabee jechuun naahu akka mana isaa irraa hoo kadhabee qaama isaa irraa hoo kadhabee asitti deebi'ee isiilee naaf harsa taa'ee jechuudha. Bal'oo afaan waati gartee hangaatu gartee dubbatan yoon an gartee afaan kee garee yaa hojii dubas hin deebifne abdiin kijibaan maal jennaan jechuudha. Ijoolleen jala hogguu gartee itti qabanii ol darban namni qabee ol darbe akkuma gartee itti waan ol taatuutu itti fakkaatti jedhan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafuuni kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Arra gudii ajaa'ibaa takkaatu natti mul'atti dhufee iddoo sana tanumaan gartee asirratti isin ibsa jeetiin jechuudha. Fuula keessatti adeebee jira jechuudha. Zamana kanallee nuquma qabatan jechuudha. Warri gartee nuquma qabne hin jiru. Warri gartee bikka hundi gartee ardii addunyaa sana jirtan hundi keessanuu uummanni Oromoo hundi keessanuu nuquma qabdan jechuudha. Akkasuma gartee diina keenyaa waliin baaneeti asitti jechuudha. Harkaa wal qabna. Afamuuziin tajaajillee ammallee iddoo hin deebine waan ta'eef. Akkasumatti agartan jechuudha. Ani immoo zamana kana walitti gartee mashkuura itti ta'e jechuudha. Agartan guyyaa meeqa nuti toora bira hin jirru. Haala gartee silaa gartee nuti waa hunda xumurreeti haala gartee cidha keenya irratti bobbaanaa jenneeti wal amannee mitiyyoo hangaatu jedhanis jechuudha. Ilmoo fitinaati biyyoonni beektaa. Asii wajjin akkasitti qophoonee waa hunda gartee hatta waan silaa huccuu aruusaa hunda binnee qophoonee bakka nuti jirra jechuudha. Maallaqa meeqa irra baafne? Ani si amaneeti biyyoota kan gartee waa hunda gartee isii maallaqa qonna godhe jechuudha. Ayisiidhaan mi'aan dhiira fedhe hin amanu godhu. Isiin ammoo jaallaan namooteeti akkanatti immoo waan ajaa'ibaa jechuudha. Immoo namatti akkana hin agarree. Akkam na goote biyyoota namma miyyoo shuguxii jettanii immoo mabtaa shuguxii gurbahar mabtaa makiinasa na jalaa fuuteetti biyyoon akkasitti jechuudha wajjin bahaa jettee jechuudha amanee mire wayiin gartee amaneetti itti dhiise waan hunda jechuudha. Fuutee darsa na jalaa isiin asii gabbaate. Anamma asii gabboon sii tuni wallaahi gartee if waa goote malee abdi waa goote miti natti hin fakkaatu jechuudha. Isii miti warra gartee isiin bira dheechisanuu jechuudha. Yoon an garuu an tokko tokkotti isirraa hin dalayne isirra hin dalayne na arkita waliin baana. Ati immoo hangaatu waan siidhamu jechuudha. Ati abbii waa godhee jette malee jechuudha. Yoonas beetee iskoortaa qabaatte malee addunyaa tanarratti yoo ati bikka takka na duraa baate. Sii miti warri ati gartee bira dhayxee bira jirtu sanuu jechuudha. Yoo na duraa baatan tana booda jechuudha. Waliin baanee jirra anis qalama diimaadhaan maqaa keessan barreesseetiin harkaa qabaa isiniin bikka ati jirtus qubaasti qaba jechuudha. Fuudhee inumaa baariis maras galfateen mana baari jirtu amma gaa amma waliin baanaa isin tatta'atii firraa eeggadha. Firratti ni eeggadha isinis. An deddeemee gartee akka keessatti jechuudha nama duuba deemee nama rafaa gartee waa diddiree gartee nama rafatti bishaan faana qabu hin beeku jechuudha. Awwaaniin godhu takka isinitti himeetumaan dhufa jira. Hangaatuun godaa gartee haa qotattu bikka isin itti baatu na dura wallaalame jechuudha. Inumaatu waan biraa keessa fittee jechuudha. Miijoon qalbumatti kisanaa akka gartee gurguruuf haatee jechuudha. Lubbuu sana gartee sana dhaabbattee waa hunda darsana jalaa fuutee asii kuttee asii inumaa abdii waa godhattee nas beessira dhaabbattee jechuudha. Dhageessanii barumoo balloon jechuudha deebi'eeti inumaa mitiyyoo bar akka gartee aboonii jaalatteen see balloo. Ni fuuta. Ati asii gubbaasaa irraa jalatti hangaatu fuuta. Naa qaasatti inumaa abdii gartee akka gootan jetteeti inumaa boo abdii gartee akka gootan jetteeti inumaa naadhaa tasaati. Hangaatu. Maqaa kee kanaas yoo maqaa kee kanaaf qaysiidhaas siraa jijjiiree abu'an siraan dalayne ana eegdan jechuudha. Abdii tokkicha kanaa miti abdii arra kanaa hanu asitti jira jechuudha. Mee yoo dhiirummaa qabaattee balloo Hootu mee manni kun mana keessa ni beeka bara. Oromoo guutuu beeka. Mana keessa waan baasuu dandeeme. Dandeettii hangaatu hin fuudhaa haa itti gartee ammaa asirratti ati mataa keetti itti yaaddee jisaa fakkaatti numa. Dhageessa manaamni biicuu jedhan dhageessaa balloo. Yeroo afallee caccabummaa agartii jedhan biicuu. Dhageessa akkasii akka itti maatii numa manaamummaanuu gartee isiin fudhatee manaama gartee isa beektaa. Zaahiratti mee dura hootuuti mana kan keessa hootu mee jaakata asitti gartee wali qabdee teessuun kan gartee kana marateetti kana tokko fudhuuti mee waan kiyya hootu fikka iblaan hime
أبدي هون وكان قبتين مناخ خيس هاي رجل أتمد يمتى برندنا ما ديم جرتامي بك ما أنا ما أولاد ربنا جرتا بس بيها أكنا قوتي أكنا ماريو قوتي هنقاتم بديرة هنقاتم ماروجا هبو ما نفسه يون أكبر شو سندي ببني قوتا سيان توسي لارو تكجي أموت هنقاتو نتورا أبو ريسيتي bakka isiin gartee eeyyisan gartee telefoona gartee isiin irra dawwaltee gartee bikka gartee gurbaa wajjin itti wal qunnamsisan baafaa wajjin sadundaa hoo na bireetti mukaalamaan teessan jechuudha. Arkeetiin jira waa hunda irra gaheetiin jira garuu guyyaadhaa miti jechuudha. Sa'aa sekondii waan tokko osoo hin jenne jechuudha. Isin irraan gahaa jiraatii firranne eeggadhaa. Ana abdii waan hin gartee afaan hin jee hujittis ni jijjiira badhu. An deemee nama gartee rafee gartee lafatti hin dhugadhu badhu. Akkasi dhageessanii mi dhugatti immoo nama tokko jechuudha. Namni gartee namaa tolee fi nama gartee dubartii gartee lafatti dhungate jechuudha. Galatan qabuu jaan. Nam meeqaafiin galata godhee jechuudha inni kun. Isinummaan gartee abdiin hamaadhaa maal jettanii na dubbatan jechuudha. Ani immoo haqa kiyya gartee firatiin du'aa jira jechuudha. Malee namallee barbaadee waan namallee saamaan jiru jechuudha. Jarri aduwwiin kunis balloo maakas goota balloo haa abbaa ilmaanii balloon sun abbaa miskiinaati jechaanii turtan. Dhuka abbaa miskiinaati. Abbaa miskiinaa inni abbaa miskiinaati inni miskiinaa inni abbaa miskiinaati. Garuu namuu gartee habar lola kana namni gartee keessa isaan beekne ittillee haatu nan waan ta'eef. Tatteessanii jechuudha abdii isa miidha jiraa jettan jechuudha. Tatiyyaatu namuu iseetti mul'anne ani immoo alhamdulillah dandeettii gartee rabbiin hinaa kanneen waan hin baradhanii jechuudha. Ibdi fa'aa jennas beetiyya. Aballee egaa yoomiin takkaa ibdi fa'ee jechuudha. Fakkaattonni gartee akka ballootii fi waraanni isaa gartee hawaasni gartee isa deebee duraanii gartee wajjin dhiichisaa turan tunis walitti baana abdii isinitti kophee haayatee jira ammaatti jechuudha. Bikka fe'een seentaniis na duraan baatan. Ati immoo hangaa dura geessaati. Fitta battee yaaboo. Fitta batteeti. Fitta battee waliin gartee ati ilaal gassi deebisee fuula kana eegattee sirraasee jechuudha. Ibiddaan takka si gubee waan gartee ati dareeddee asii kuttaniis seechaasisuu ta'a. Maallaqaa mee jechuudha waan feetee si fuutee kuttuus. Ani garii ishee guddoo bikkaa gartee an kaadhu isaan hin garre jechuudha. Siis hin gartiifne. Alhamdulillah yeroo ati uummata takka gartee gaa dawaallee gartee siddiisee hangaa adawwii qaba dhugaadha. Adawwiitu hedduu na jedha dhaabbata waan ta'eef saniifuu jechuudha. Egaa wal jaalanne akkuma gartee adawwiinuu gartee siin dubbisuu hin dandeenye jechuudhaafin dawaa sanillee bakka hanga xiqqaa san si garsiisee saniin fuutee asii kuttee jechuudhaati. Sanii madaafa gartee otoo saarofni rabbi dachi rabbi tun otoo garagaltee abdii harkaa baasuu hin dandeenye gartee guyyaa qiyyaama malee santu jira ansanan malee eella kiyya numa jira jechuudha. Beeytaami ati maxxanumaan kuttee malee wadallee harree numa jiraabadhu akkasii bal haasii galu abdii wanni godhe abdii jalaa bahe abdii maarroo godhe jettee amma dhiichisa jirta jechuudha shubbisa jirta mee sun masiitu namaa jechuudha yoo ilmoo namaa taate imma mee bikka sanaan jiraa ajiiti ol bahi mee nu dubbadhu mee yoon akka risaatti an dhufee bikka sanatti gartee qabee sammuu teessi qabee sammuu samii keessa inni kun jechuudha. Akkasitti abdii gartee wanni waan takka sanatti itti fiddan hin jirtu. Dhiirummaa xiyyaas kun isinitti mul'iseetiin jira balloodhaas bira geesse. Waraana asii walitti qabatee jechuudha. Uummata kolkolee garattuun quufin asii dhufanii rabshaa godhanii lubbuun asii bahu kaate hanguuyyaan silaasatti isaan akka gartee afaan hin dubbanne akka isaan gartee fincaan isaa laaqatan bakka sana godha jechuudha. Mee dhaabbadhu gaawwan kun hammaatanii afaan Oromoo dubbanna waliin. Maquma Oromoo kanaafuu isaan kana gartee haa jiraatanii jeetiin asirraa gartee uummata duudaa gurra hin qabne kan maasii dhumuu deemu hasiifuu irraa fuudhee firraa qeelche. Amma immoo walii gartee egaa amma wanni akkasii yoo deebite jechuudha. Khalaas isaanis kafana isaanii qopheessee tumaafin jechuudha. Deebitee ati sheenuudhaaf teessus dhufaa jira. Bikka gartee dhaytanillee maqaa keetiin jechuudha. Sababa atichi gartee mana maara deemtee jira jettis uummanni sunilleen gaagaa muutan jechuudha. Amma guddaadhaa fi xiqqaadha jechuudha. Ija takka laaleetiin bakka takkatti isaan damaruu deema jechuudha. Ati garuu arra gabbee jechaatiin maal tanatti ilaalchaa jirtaa miti.
اللي إنسان الدنيا هارا يوم قرتي أما أنا خايس قرتي كاتي إجافي قرتي قران وهم دقيقة سيقولوا بعد أنا تو سبحان دي ما الدنيا هارا ولي بانجود جمعنا خايس قرتي خادران كا ها إنما ها بلوني سهدي بس سفارتا جرامي ولا مناماني ميسي ترجع سيمبوريتي أبشر شارجي قرتي أما إيش قرتي كاتي قلتني أثني قرتي أما دوبشة كنترا بانتامي يوم أنقرتي باتري أنا كيس هبدي أنقرتي هكا شد أن جوتا كاتي شو إسلام سيان الدنيا هذا كاتي مو بسنقوني نيجي تجيشو قهوتو بلوني دفيتي ستي أكنا ما قولوا ديواتي ما نخي يجي ستي دواهي هكا جتي كا ماري دوا يجي يجي يارو مفرد هنا قجي سبدا نمني قال يروم ما سكت لما قال سون تم بريدان تريب أنا قالوا يروم مراني من ساحة هاي خلنا لي مراجع أنا قالوا قولوا ستي ما يروم ما تيجي يعني الساعة وان كنا درجة جرايتو في ديم مخرقولة يفوق قرتين كوفين يجوا شيخا في نصرو يعني ديمانيني ومتى فورة رتيها أوجو قوي مثلاً فورة ثانية كسر داليوان تكتا قرتي ثاني حجابك علاتي في مرني يعني فورة حجاب صرت تنقرر أما أركيدين جدا أبشر وريب بانا شيء الناس بكسر نقطة ثانية على لتو أكانتو ذاتي يجوا دانتي قصد داتي أشياء ثانية إيجا وقول قرتي أي سندو في أكاد شو مانغسين ثانية شو مانكو تندي يجوا ها أكمل بشوتو بر ما جيني قلتي أنتو تان ها التروفتي اسم مرسناني مرسوق كم هو يتني جورا اسم هو كوسي ما جين أنتوني ها هدو جلام بولا صوت مصر بوي يو كسرتي قلتي إفكو بيساني قلتي يو نتلا قلتي دتشي سينو أكا جيني ديما مريجور نمبان يو كسر سينو ندور أم بجتور أكا ورا بيسي قلتي دتشي خيسا جيني باسونتيم ها وتيجي إسان أشوف هذا باسه إسان قلتي أما ولي بانتامي إسان نركض ديبنان كل أران هو ساير رياسة تكتك تيجي سوسان أبدين في جمان ما جت تلقى بتيجي هنقاطع اليوم أصلا راين تلقى في التيم ما يصير أسيد التيمين في التبتة نسبة في التبتة إيشين ها أنت كايل مون ما كذا نقول يربو المون ما البني آدم ها جالنا نصدق ميون بكرة نبيت نيجي جالنا نقول وارا إجازة برا قبضي sabasai tingo sobo meju bika hanga tura meti yeju abam pede o kena teko sinan doju ara to godu gwa hetima isun duro ta yeju abdi kuno khanu ma isel kuno qallu ma khana bigar te yeju ta eti bujira wante yeju arramboda nasina matina da nallen ko masina oromoti